sagalee qeerroo bilisummaa Oromooti. Sagaleen qeerroo bilisummaa Oromoo torbaanitti guyyaa 3 facaasaa yookaan kibxata kamisaa fi jimaata akka lakkoofsa sa'a Oromootti galgala keessaa sa'a 7 hanga 8tti meetir baandii 16 yookaan kiiloo heerzii 1740 irratti qilleensa irraan isiniif darbuudha. Kun sagalee qeerroo bilisummaa Oromooti. Kibxata gurraan ala 20 bara 2018 ashamaa harka fuune akkam jirtu kabajamoo fi jaallatamoo dhaggeeffattoota sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo. Kun qophii sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo kallattiin Oromiyaa irraa isiniif darbaa jirudha. Sagantaan keenya akkuma beekamu oduu isin dhageessisuun eegalla. Ibsa adda bilisummaa Oromoof wallee warraaqsaas qaama sagantaa keenyaati. Isin keessummeessaa kan isin waliin turu an Magartuu Guutamaati. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jechaa amma kallattiin gara oduuttan isin dabarsa. Ashama akkam jirtu kabajamoo dhaggeeffattoota keenya oduu guyyaarraaf qopheeffanne qabadhee dhiyaadheera oduu waliin an Abdii Bilisumaati. Labsiin yeroo muddamaa gidduu kana mootummaan labsee gaaffiiwwan adda addaa kaasaa jira. Labsiin yeroo muddamaa jimaata darbee manni maree ministeerota Itoophiyaa labsee erga miidiyaa mootummaa ABC'tiin ifa taasifame kaasee gaaffilee garaagaraa ka'uu irratti argama. Manni maree ministeerotaa haalli nageenya biyyattii yeroodhaa gara yerootti yaachisaa ta'uu akkasumas walitti bu'iinsi lammummaa irratti xiyyeeffatanii fi miidhaan baay'achaa dhufuunsaa barbaachisummaa labsichaatiin sababa jechuudhaan eereera. Haa ta'u malee labsiin mirgoota garaagaraa daangessu kunis akka filmaata dhumaatti fudhachuurra filmaatiiwwan biraa ilaaluu caalaa furmaata hin ta'u jechuudhaan gaaffilee garaagaraa uummanni kaasaa jira. Gama biraatiin borumtaa ministeerri waajjira kominikeeshinii mootummaa Dr. Nagarii Leencoo labsii yeroo muddamaa labsuuf haalli nama dandeessisu hin jiru jechuun dubbatanii bariitti ministeerri muummichaa obbo Hayilemaariyaam Dassaaleeny aangoo isaanii gadhiisuu isaaniitiin labsii kana taasisan. Obbo Shifarraa Shugguxxee barreessaa muummeen dhaabichaa wayita fudhatama argannaa gaaffii obbo Hayilemaariyaam dubbatanitti rakkoolee nageenyaa asiif achitti mul'ataniin alatti haalli adda ta'e kan biraan hin jiru erga jedhaniin booda labsichi labsamuunsaa baay'eetti gaaffii uumeera. Tibbaa walitti dhufeenyaa fi haala siyaasa biyyattii fooyyessuuf jecha hidhamtoota siyaasaa, gaazexeessitootaa fi namoota mirgaaf falman kumaatamatti lakkaa'aman osoo hiikamaa jiranuu labsiin hidhamuu namoota hedduutiif sababa ta'ee deebi'ee dhufuunsaa paartii biyya bulchuu fi mootummaan jidduutti ergaa fi fedhii wal fakkaataan akka hin jirre kan agarsiisudhas jechisiiseera. Ameerikaanis haala kanaan dura hin baramneen jechoota cimaan labsicha akka hin fudhanne ibsiteetti. Ameerikaan rakkina biyyattiitiif bilisummaa hir'ate malee kan fooyya'e miti jechuun yaaddoo ishee ibsitee jirti. Ministeerri ittisaa fi barreessaan humna labsicha raawwachiisuuf hundeeffame obbo Siraaj Fageessaa ibsa sanbata darbe kennaniin booda siyaasa biyyattii irratti gaaffiiwwan dabalataa ka'aa jiru. Labsiin yeroo muddamaa odeeffamuu erga eegalee kaasee dhaabbilee miseensa adda biyya bulchaa jiru lamaan tarkaanficha mormuu feenaan labsichi hojiirra akka hin oolle taasisuu akka danda'an ni beekama. Obbo Siraaj garuu komiiwwan kanneen tuffachuun labsichi sagalee guutuun fudhatama argateera jechuun ibseera. Miseensota mana maree ministeerotaa keessaa ministeerri aajaa alaa fi kominikeeshinii mootummaa biyya alaa jiraachuun isaanii murtee dabarfame keessatti kan hin eeramin ta'ulleen murtichi sagalee guutuun dabarfamuunsaa nama kan dinqu hin ta'u jechuun ogeessonni siyaasaa ni dubbatu. Kunis ammoo paartiiwwan guutummaatti ni deeggaru jechuu miti jechuunis ni mormu. Dhimmoota obbo Siraaj Tibbaa ibsa labsichaa irratti kaasan keessaa tokko humna akka labsicha hojiirra oolchaniif hundeeffamedha. Garee ministeerota gara 6 of keessaa qabu kunis pirezidaantota naannolee hammachiisuu dhiisuunsaa fudhatamaa fi hojiirra oolmaa labsichaa irratti dhiibbaa qabaachuu akka danda'utu tilmaamama. Ministeerri muummichaa biyyattii obbo Hayilemaariyaam Dassaaleeny aangoo isaanii gadhiisuun kan dhagahame labsichaan guyyaa tokkoon dura ture. Labsichaa fi dhimmoota labsichi hammatu ilaalchisees ministeerri ittisaa fi dura taa'aan mana maree nageenyaa biyyaalessaa obbo Siraaj Fageessaa ibsa sanbata darbe kennaniin haalli nageenya biyyattii yoo fooyya'e malee guyyoota 15 keessatti labsiin yeroo muddamaa labsamuu akka qabaatu walgahii Adwaayee irratti walii kan galamedhas jedhaniiru.
Labsiin yeroo muddamaa jimaata darbe labsamee ture kan baatiiwwan ja'an dhufaniif biyyattii guutuutti hojiirra oolfamu ta'uusaa ministeerri ittisaa biyyattii obbo Siraaj Fageessaa himaniiru. Labsichi manni maree ministeerotaa sagalee guutuudhaan kan raggaasifame ta'uusaa kan eeran ministeerichi rakkina nageenyaa biyyattii keessa jiruun mootummaan ce'umsaa hundeessuun barbaachisaa akka hin taanes dubbataniiru. Ministeerichi ibsaa gaazexeessitootaaf sanbata darbe kennaniin haalli nageenya biyyattii keessatti mul'atu yaachisaa ta'uusaa rakkinichi magaalaa guddittii biyyattii Finfinnee keessattis mul'achuusaa himaniiru. Akka ibsaa ministeera ittisaa kanaatti labsichi guyyoota 15 keessatti mana maree bakka bu'oota uummataatiif kan dhiyaatu ta'uusaa fi haalli nageenyaa fooyya'uu baannaanis labsichi baatiiwwan dabalataa 4 dheereffamuu ni danda'as jedhan. Akkasumas dhaabni Adwaayii walga'iisaa guyyaa 17 geggeessee tureen haalli nageenyaa biyyattii fooyya'uu yoo baate guyyoota 15 keessatti labsiin yeroo muddamaa akka labsamu walii galamee tures jedhaniiru. Komaandi poostiin hojiirra oolmaa labsichaa hordofuu hundaa'uusaaf itti waamamni isaas ministeera muummichaatiif ta'as jedhan. Tarkaanfiiwwan komaandi poostiin labsii yeroo muddamaa fudhatu qabxiilee 18 kan of keessaa qabu akka ta'es beekameera. Komaandi poostiin kan hundeeffame yoo ta'u innis ministeera muummichaaf ittaanaa ministeera muummichaa, Komishinii Poolisii Federaalaa, waajjira nageenyaa fi waajjiraalee nageenyaa naannolee fi kanneen biroos kan hammatu ta'uutu ibsame. Labsichi tarkaanfiiwwan inni fudhatu keessaa heera mootummaa fi sirnicha balaa irraa ittisuuf nageenyaa fi tasgabbii uummataa eegsisuuf barbaachisaadha yoo jedhe jeequmsa ifaa fi dhoksaan taasifaman dadammaqsaa barreeffamoota qopheessuu, raabsuu mallattoon yookiin ergaa karaa kamiiyyuu agarsiisuu yookiin uummataaf karaa kamiin iyyuu ifa taasisuu ni dhorkama. Miidiyaa kamiiyyuu dhaabsisuu yookiin cufuu ni danda'a. Nageenyaa fi tasgabbii uummataa eegsisuuf jecha hiriira gochuu, ijaaramuu, gareen socho'uu ni dhorkama. Namni yakkawwan heera mootummaa fi sirnicha irratti yaade kan hooggane, kan qindeesse, kan cabse yookiin karaa kamiiniyyuu gocha yakka keessatti kan hirmaate yookiin hirmaateera jedhamee kan shakkame ajaja mana murtii tokko malee to'annoo jala ni oolfama. Erga qorannoon irratti taasifameen boodas mana murtii idileetti akka dhiyeeffamu seerri labsii yeroo hatattamaa kanaa ni mirkaneessa. Meeshaalee yakki ittiin raawwatamuu danda'anii fi ittiin raawwatan qabuuf jecha ajaja mana murtii malee mana iddoo geejjibaa akkasumas nama kamiyyuu dhaabsisuun eenyummaa isaa gaafachuu fi sakatta'uu ni danda'amas jedha. Meeshaalee sakatta'uun qabaman ammoo mana murtiitti dhiyeessuun akkuma jirutti ta'ee qulqullaa'uun abbichaaf ni deebifama. Haala daangaan yeroo hojiirra itti oolfamu ni murteessa. Yeroo murtaa'e qofaaf daandii yookiin dhaabbilee tajaajilaa kennan cufuu akkasuma namoonni yeroof bakka ta'e akka turan naannoo ta'e akka hin seenne yookiin bakka ta'e akka hin sochoone ni taasisa. Haala eegumsa bu'uura misoomaa dhaabbilee ni murteessa. Nageenyaa fi tasgabbii lammiilee eegsisuuf jecha meeshaalee waraanaa yookiin kan qara qaban kanneen ibidda kaasan qabatanii bakka itti socho'uun hin danda'amne ni murteessa. Caasaawwan sababii fi dhaabinsa nageenyaatiin barbadaa'an naannolee fi hawaasa naannichaa waliin ta'uun deebi'anii akka dhaabbatan ni taasisa. Namoota sababii walitti bu'insaa yookiin xiyyeeffannaa sanyiitiin lafa jiraatanii buqqa'an bulchiinsota naannolee fi uummata waliin ta'uudhaan akka lafa jireenya isaaniitti deebi'aniif deeggarsa ni taasisa. Dhaabbilee tajaajilaa hojiiwwan daldalaa yookiin dhaabbilee mootummaa uummanni ittiin fayyadamu akka tajaajila isaanii hin dhaabneef eegumsa ni taasisa. Qaamni kana darbuun tajaajila dhaabe kamiyyuu seeraan kan gaafatamu ta'a. Nageenya tamsaasaa fi dabarsaa shagaxaawwan bu'uuraa ni mirkaneessa. Nageenya adeemsa geejjibaa ni to'ata ni mirkaneessa. Dhaabbilee barnootaa rakkoolee adeemsa baruuf barsiisuutti gufuu ta'an irraa kan bilisoomanii fi hojii isaanii idilee akka hin jeeqamne ni hojjeta. Heera mootummaa fi sirna heera mootummaa eegsisuuf balaarraa eeguun nageenyaa fi tasgabbii uummataa eegsisuuf tarkaanfiiwwan barbaachisaa ta'an hundaa kan biraas ni fudhata jechuudhaan ministeerri ibsa kana laatee ibsaniiru. Sirni abbaa irree Itoophiyaa labsii yeroo muddamaa baatii ja'aaf turu labsuun biyyattii bulchiinsa komaandi poostii humna waraanaan hoogganamu jalatti bulchuuf murteeffachuunsaa battala dhaga'ame irraa eegalee biyya keessaa fi alaa mormiin jabaan itti dhaga'amaa jiraachuunsaa beekameera. Qaamolee adda durummaan labsii yeroo muddamaa sirna abbaa irree biyyattii labsate kana morman keessaa immoo imbaasiin Yuunaayitid Isteetsi Finfinneetti argamu isa tokko. Imbaasiin Yuunaayitid Isteetsi dhimmicha ilaalchisuun ibsa baaseen rakkoolee biyyattii mudatan furuuf labsii yeroo muddamaa labsuun furmaata hin ta'us jedheera. Rakkoon biyyattii keessatti mul'atu nuunis ni yaaddessa. Rakkoolee mudatan furuuf garuu walabummaa lammiilee dhugoomsuu malee walabummaa mulqachuun fala mitis jedheera.
Labsichi mirgoota bu'uuraa kanneen akka mirga walitti qabamuu fi yaada ofii bilisaan ibsachuu lammiilee kan ugguru ta'us eeruun tarkaanfii mootummaan Itoophiyaa fudhate cimsee kan mormu ta'uu ibsa kanarratti addeesseera. Rakkoolee biyyattii mudataniif ugguruu osoo hin taane marii fi adeemsa siyaasaa hunda galeessa qaama mara hirmaachisetu furmaatas jedheera. Mootummaan Itoophiyaa tarkaanfii fudhate kana irra deebi'ee akka ilaalu rakkoo biyyattii maqsuufis marii fi adeemsa siyaasaa dirree dimokiraasii bal'isuu irratti akka xiyyeeffatuuf hubachiiseera. Kunis hariiroon jabaan Yuunaayitid Isteetsi sirna abbaa irree Itoophiyaa faana qabu daran laaffataa dhufuusaa agarsiisa. Kun ta'uun ammoo kufaattii sirnichaa ariifachiisuu keessatti qoodni qabaatu salphaa hin ta'u. Labsichi guutummaan guutuutti olaantummaa waraanaa fi tika biyyattiin akka hoogganamu taasifamuun ammoo biyyattiin bulchiinsa humna waraanaa jalatti kufaa jirti sodaa jedhus hordofsiiseera. Labsiin yeroo muddamaa mana maree ministeeraatiin labsamuun himame kun guyyoota 15 booda mana maree bakka bu'oota uummataatiif ni dhiyaata. Labsiin kun dhiibbaan inni biyyattii irrattis ta'e hawaasa irratti qabu hubatamee mana marichaan kufaa taasifamuu qabaan yaada qaamolee hawaasaa garaagaraa irraa bal'inaan dhaga'amaa jirudha. Labsii yeroo atattamaa kana fudhatama dhabsiisuu fi haquun barbaachisaa ta'uunis qaamoleen adda addaatiin ka'aa jira. Sababni isaa uummata Oromoo baha Oromiyaa irraa kittilaan qe'ee fi qabeenya isaarraa buqqaafamee gargaarsa namoomaa waan dhorkuuf uummanni buqqifame kun ammayyuu iddoo da'annaa hin argatin waan jiraniif labsiin muddamaa kun Oromiyaa keessatti hojiirra yoo oole uummanni Oromoo buqqifame kun raasa irratti waan hafuuf haalli labsii muddamaa labsiisuu Oromiyaa keessa akkasumas guutummaa Itoophiyaa keessa waan hin jirreef labsii kana fudhatama dhabsiisuun barbaachisaa ta'uutu ka'aa jira. Kana malees qaamni kanaan dura uummata Oromoo irratti duguugginsa sanyii raawwatee seeratti hin dhiyaatin waan jiruuf ammas labsii kana sababeeffachuudhaan Oromoo irratti duguugginsi sanyii raawwatamuuf waan deemuuf qabsaa'ota Oromoo addatti immoo qeerroo bilisummaa Oromoo irratti waraana labsanii akka Oromoon mirga isaa hin falmanne biyya isaa hin gaafanne gochuun saba Oromoo biyya isaa irratti garba gochuuf waan deemuuf labsiin yeroo muddamaa TPLF baafate Oromiyaa keessatti fudhatama hin qabu. Yoo TPLF labsicha humnaan raawwachuuf kan itti deemu ta'e uummanni Oromoo dhabama irraa of oolchee jireenya itti fufinsa qabu jiraachuuf guyyaa labsiin paarlaamaatti ragga'ee kaasee uummanni keenya labsii ofiisaa baafatee hojiirra oolfachuuf dirqama. Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya oduun guyyaarraaf qopheeffannee kanuma qophiilee keenyaaf waliin turtii gaarii. Kan dhaggeeffataa jirtan qophii sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo meetir baandii 16 yookiin kiiloo heerzii 17,840 irratti isiniif darbaa jirudha. Oduu kan isin dhageessise Jaal Abdii Bilisummaa ture horii bulii jenna. Sagantaan keenya akkuma itti fufeetti jira. Kanatti aansuun sirba tokkoon booda gara qophii itti aanuttan isin dabarsa. Ammas nu waliin tura. Mika egera rurangetti yeti alapsuret nubadure dugasai ite dufe yoron sangata yudere naramot yom jirate jirusa yom gadise kayo sat nama bonsa senansat nama bonsa senansat nama bonsa senansat nama bonsa senansat wiltu kapsoro moto bofal matu kamoto bofal matu kamot Gachana biyyaaf sabaat kanaaf isa jaalannaat kanaaf isa faarfannaqaat kanaaf isa faarfannaa kanaaf isa faarfannaa siisimachuuf qophaa'eet Oromoof Oromiyaan Oromoof Oromiyaan obokoo yabbaa biyyaa lammiin keessumaa biyyaa qabda jaalala biyyaat qabda jaalala biyyaat qabda jaalala biyyaat qeerroon kan qeebaa'ooti isa tumseet ijaaree seenaa darbee barsiise Karrafetti dammaqsee dhalootatti guddisee qabsoo Oromoo kunuunsee dhugaasaa calaqqisee dhugaasaa calaqqisee dhugaasaa calaqqisee dhugaasaa calaqqisee qeerroo ilmaan jajjabeet eenyu sidaa bakka beet eenyu sidaa bakka beet eenyu sidaa bakka beet abaahoon dhiiga keenya kallacha qabsoo keenya totoo inni hin jiraanneet Oromummaan jiraare Oromoon hin beekure kuni shakkii qabaareet kuni shakkii qabaare
wabii saba keenyaati wabii saba keenyaati wabii saba keenyaati waan qeerritiif qeerricha Oromiyaa guutuutti jaalala isaa fililcha jaalala isaa fililcha akkeessuuf fakkeessituun warri gidduu deemtanii Oromoon sin bareeraatti akka biddaan qabanneet mukukkula seetanii sibila obo maltu chala obo koy hero wajillola injifannon gala dina biya basu kajele bahabli tanalele tuba sibila obo maltu chala obo koy hero wajillola injifannon gala dina biya basu kajele bahabli tanalele jabate inni somarate hoboko bilisummaaf lola itti marseellola hoboko injifannoon gala hobo abbaa qeerroo jajjabee kafeerroo hoboko haqaaf lola injifannoon gala waa sibiila hobo maaltu caala hoboko yeroo wajjin lola injifannoon gala Ina biya basu kajele bahabli tanalele Kayo ittibate galmi keti ate hoboko milkinga himati konjenne Ina barkalane hoboko hakablola injifannon gala Tuwa sibila hobo maltu chala hoboko hero wajillola injifannon gala Ina biya basu kajele bahabli tanalele Utuba sibila hobo maltu chala hoboko hero wajillola injifannon gala Ina biya basu kajele bahabli tanalele Utuba sibila hobo maltu chala hoboko hero wajillola injifannon gala Ina biya basu kajele bahabli tanalele jabate inni somarate hoboko bilisummaaf lola itti marseellola hoboko injifannoon gala hobo abbaa qeerroo jajjabee kafeerroo hoboko haqaaf lola injifannoon gala tuba sibiila hobo maaltu caala hoboko yeroo wajjin lola injifannoon gala Ina biya basu kajele bahabli tanalele Kayo ittibate galmi keti ate hoboko milkinga himati konjenne Ina barkalane hoboko haqaaf lola injifannon gala Tuba sibila hobo maltu chala hoboko hero wajillola injifannon gala Ina biya basu kajele bahabli tanalele Utuba sibila hobo maltu chala hoboko hero wajillola injifannoon gala Ina biya basu kajele bahabli tanalele Ummata irratti lola deddeebisanii labsuun xumura sirna gabrummaa hin hanqisu. Ibsa adda bilisummaa Oromoo gurraan ala 17/2018 labsii yeroo hatattamaa wayyaanee ilaalchisuudhaan kenne. Labsii yeroo hatattamaa yookaan state of emergency jechuudhaan kan wayyaaneen guyyaa kaleessaa yookaan gurraan ala 16/2018 ammas deebisee labse kun bu'uura seeraa kan hin qabne haala jiru kan hin calaqqisiisne tuffii mootummichi uummataaf qabuu fi maalla dhibbee akkasumas of tuulummaan kan guutame
tarkaanfii gara jeequmsaa badii fi diigamiinsa waliigalaatti geessudha. Akkasumas itti fufaa fi haaromsa labsii lola mootummichaan uummata irratti duraanuu labsame dhaabbattummaan hojiitti hiikamaa jiruuti. Kun ammoo tuffii wayyaaneen har'a illee uummataaf qabuu fi uummata wajjin xiiqii qabaachuu isaa agarsiisa. Humni kamuu uummata wajjin xiiqii qabatee uummata mohuu hin danda'u. Uummata irratti lola deddeebisanii labsuun xumura sirna gabrummaa hin hanqisu. Mootummaan Itoophiyaa kan Abuut yookaan Adawaawiidhaan hoogganamu uummata Oromoo irratti lola kan labse har'a osoo hin taane bara 1992 akka addi bilisummaa Oromoo chaartera mootummaa ce'umsaa keessaa dhiibame baheeni. Erga sanaa kaasee waggoota 27 darbaniif Abuut yookaan Adawaawiin uummata Oromoo wajjin lola dhaabbataa keessa jira. Waggoota kanneen hunda wayyaaneen humna waraanaa maqaa humna ittisa biyyaa jedhuun ijaarratee fi humna poolisii akkasumas humnoota tikaa yookaan security forces ijaarratee hundatti dhimma bahee qabsoo bilisummaa Oromoo ukkaamsuu fi dhabamsiisuuf jecha lola uummata Oromoo irratti bane kanaan ajjeechaa jumlaa, hidhaa, saamicha qabeenyaa fi qe'ee irraa humnaan buqqisuu dabalatee yakka shanyii daguuggaa yookaan jenosaayid uummata Oromoo irratti raawwachaa yoo naga'e. Gariin yakkoota kanaa yeroo adda addaatti adda bilisummaa Oromootiin dhaabbattoota mirga dhala namaa adda addaan kanneen akka Human Rights Watch, Amnesty International, Human Rights League of the Horn of Africa yookaan HRLH18 gabaafamaa turuun isaa ni yaadatama. Haa ta'u malee yakki mootummaan Abuut yookaan Adawaawiidhaan uummata Oromoo fi uummatoota biroo irrattis dalagamaa turee fi jiru kan hanga ammaa ifa hin ba'in hin gabaafamin hedduudha. Yakki bal'aa fi suukanneessaan mootummaan Abuut yookaan Adawaawiidhaan uummatoota irratti dalagamaa turee fi jiru kun fuula dura qorannoo gahaadhaan deeggaramee seeratti dhiyaachuu waan qabudha. Uummattoonni biyyattii keessattuu ammoo uummanni Oromoo gidiraa ulfaataa mootummaa Abuut yookaan Adawaawiidhaan irra ga'u kana ofirraa dhabamsiisuuf qabsoo addaawaa gaggeessaniin yeroo dhiyoo as mootummaa farra uummataa ta'e kun akka hamaatti jibbamee fi dadhabsiifamee farra uummataa fi farra dimokiraasii ta'uun isaatis hawaasa addunyaa duratti saaxilamee jira. Kana irraa kan ka'e uummata bakka barbaadetti to'achuun hafnaan keessa isaatti wal dhuunfachuu dadhabee rakkoo amaa keessa seenee jira. Xumura bara dabree yookaan muddee 2017 walgahii koree hojii raawwachiistuu Adawaawiin geggeeffateen rakkoo siyaasaa dinagdee fi hawaasummaa biyyattiin keessa seentee jirtu hundaaf maddi rakkoo hoggana Abuut yookaan Adawaawiin ta'uu ifatti amanee fudhachuudhaan miidiyaa qabuun uummata dhiifama gaafachuun isaa ni yaadatama. Haa ta'u malee sana boodas tarkaanfiin mootummaan kun fudhachaa jiru uummatuma anatu sitti balleesse jedhe afaaniin dhiifama gaafate sana doorsisuu, hidhuu, ajjeesuu fi dararaa adda addaa irraan gahuu qofa ta'ee argama. Afaaniin rakkoo fi gaaffii uummataa hubachaa fi dhaggeeffachaa kan jiru akkasumas kan furmaata karaa nagaa fi sirrii argamsiisuuf hojjechaa jiru fakkeessee dubbachaa hojiidhaan garuu uummatatti xiiqii qabachuudhaan humna waraanaa qabuun hacuucee fi dhiitee bulchuu itti fufaa jira. Labsii yeroo atattamaa yookaan state of emergency jechuudhaan labsiin wayyaaneen kaleessa labsee fi jeneraalota wayyaanee uummata saamuun sooroman deebisee akka saamanii fi jumulaan ajjeesan aangessuun kanaaf ragaadha. Labsii yeroo hatattamaa yookaan state of emergency jechuudhaan kan wayyaaneen guyyaa kaleessaa yookaan gurraandhala 16/2018 ammas deebisee labse kun bu'uura seeraa kan hin qabne haala jiru kan hin calaqqisiisne tuffii mootummichi uummataaf qabuu fi maalna dhibdee akkasumas of tuulummaan kan guutame tarkaanfii gara jeequmsaa badii fi diigamiinsa waliigalaatti geessudha. Akkasumas itti fufaa fi haaromsa labsii lola mootummichaan uummata irratti duraanuu labsame dhaabbatummaan hojiitti hiikamaa jiruuti. Kun ammoo tuffii wayyaaneen har'a illee uummataaf qabuu fi uummata wajjin xiiqii qabachuu isaa agarsiisa. Humni kamuu
uummata wajjin xiiqii qabatee uummata mohuu hin danda'u. Uummata irratti lola deddeebisanii labsuun xumura sirna garbummaa hin hanqisu. Addi bilisummaa Oromoo mootummaa farra uummataa kan uummata wajjin xiiqii qabatee uummata lafa irraa fixaa humnaan jiraachuuf wixxifatu kana karaa irraa maqsuudhaan biyya keenyaa fi naannoo kanatti nageenyaa fi haala gara furmaataa waaraatti geessu uumuuf uummanni keenya keessattuu qeerroonii fi uummattoonni cunqurfamoon hundi qabsoo itti jiran dachaa dachaadhaan akka finiinsan yaamicha qabsoo irra deebi'ee dabarsaa gama ofiitiinis kan yeroo kamuu caalaatti jabaatee qooda isaa kan ba'atu ta'uu ifa godha. Dhaabotii siyaasaa adda bilisummaa Oromoo waliin kana dhugoomsuuf akka hojjetan tattaafata jalqabe caalaatti bal'isaa deema. Dhaabotii siyaasaa tattaafata adda bilisummaa Oromoo kanaaf deebii quubsaa akka kennan amma illee waamicha godha. Addatti ammoo dhaabotiin Oromoo adda bilisummaa Oromoo waliin lola uummata Oromoo irratti labsame kana maseensuun mirga uummata Oromoo kabachiisuu irratti fi nagaa waaraa uummatoota hundaaf argamsiisuuf akka waliin hojjetan garjabeessee waamicha isaa haaromsa. Gadaan gadaa xumura gabrummaati. Injifannoon uummata Oromoof adda bilisummaa Oromoo Gurraandhala 17 2018. Chako yadi ma kota baji dinne rorro yadi na sokalaki. Chako yadi ma kota baji dinne rorro yadi na sokalaki. Chako yadi ma kota baji dinne rorro yadi na sokalaki. Chako yadi ma kota baji dinne rorro yadi na sokalaki. Warri gumanya ne jirti jollen dambi kanan sirran gortu kerro warra gimbi. Chako yadi na jobbe ka morma sirra kuti kerro warra leka. Chako yadi ma kota dinne rorro yadi na sokalaki. Kumaan saba keenya baatu malee naftu sabba keelita jette jolleen mattu. Chako yadi ma kota dinne rorro yadi na sokalaki. Chako yadi ma kota dinne rorro yadi na sokalaki. Chako yadi ma kota dinne rorro yadi na sokalaki. Sanyiin goota marras goota maal gafiduuf shira foota. Waan joobannee nuti hin ciifnu dinne keerru balballinnu. Sanyiin goota marras goota maal gafiduuf shira foota. Waan joobannee nuti hin ciifnu dinne keerru balballinnu. Chako yadi ma kota baji dinne rorro yadi na sokalaki. Chako yadi ma kota baji dinne rorro yadi na sokalaki. Chako yadi ma kota baji dinne rorro yadi na sokalaki. Chako yadi ma kota baji dinne rorro yadi na sokalaki. Itti wal yaasanii diigu koo biirirmaa jechuun diigaa jiru ijoolleen orroof dhimma. Chako yadi ma kota dinne rorro yadi na sokalaki. Ilmiyaa falmatu waan abbaarraa dhaalee jedhanii dhaadatu ijoolleen arsiif baalee. Chako yadi ma kota dinne rorro yadi na sokalaki. Kamisee waan baraa waamee wal dhaga'ee karrayyuuf shawwaatu irree tokkoon ka'ee. Chako yadi ma kota dinne rorro yadi na sokalaki. Chako yadi ma kota dinne rorro yadi na sokalaki. Chako yadi ma kota dinne rorro yadi na sokalaki. Kan nu baasu gabrummaarra wanti guddaan tokkummaadha. Tokko taanaan hin gabroomnu tokkummaadha agabsoomnu. Kan nu baasu gabrummaarra wanti guddaan tokkummaadha. Tokko taanaan hin gabroomnu tokkummaadha agabsoomnu. Egaan dhaggeeffatoota keenya sagantaan keenya guyyaa har'aaf dhiyeeffanne kana fakkaata. Waan nu dhaggeeffattaniif galanni keessan bilisummaa haa ta'u jechaa qophii keenya guyyaa biroon hanga wal agarrutti nagaan nuuf tura.
injifannoo uummata Oromoof gadaan gadaa bilisummaati.